Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa televezyiinii GPS kan dhiyeenya kana arraba Paasterii Girmaa uummata Salaalee arrabsee dabarse irratti xalayaa akeekkachiisaa kennee jiraachuun dhaga'ame. Daangaa Itoophiyaa fi Eertiraatti daddabarsii mallaqaa seeraan alaa bal'inaan raawwatamaa jiraachuun isaa ibsame. Biyya Israa'el beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif kennuuf murteessiteen biyyoonni akka Somaaliyaa, Masirii fi Turkii dabalatee Jibuutiin mufannaa qaban ibsachuun dhaga'ame. Gosti Oromoo Karayyuu Boosaa sirna buttaa qaluu raawwachuuf ardaa jilaa tarree leeditti qubachuun isaanii dhagahamaa jira. Daawwattootaa fi hordoftoota garee miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqa guyyaan irraa muddee 26 bara 2025 kanneen asii olitti dhageessan hanga footoo oduu teenya har'aatii amma kallattumaan bal'ina oduu teenya isinitti himu. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa televezyiinii dhiyeenya kana uummata Salaalee arrabsee televezyiinii GPS Jesus Prophetic Spirit Church jedhamu xalayaa akeekkachiisaa itti kennuun dhaga'ame. Miidiyaaleen amantaalee qabiyyee dabarsan ilaalchisee abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ibsa baaseen akkaataa labsii miidiyaalee lakkoofsa 1238 muraa 13 miidiyaaleen amantaa hordoftoonni isaanii bakka jiranitti karaa miidiyaatiin barsiifata isaanii akka hordofan heeyyama abbaa taayitichaa miidiyaalee Itoophiyaa irraa argachuun socho'uu beeksise. Abbaan taayitaa itti gaafatamummaa labsichaa kennameef bu'uura godhachuudhaan seeraa fi naamusa ogummaa haala kabajin raawwii hojii miidiyaalee hordofuu fi to'achuu hanqinoonni jiran akka sirraanis gorsa kan kennu akkasumas badii raawwatame irratti hundaa'uudhaan tarkaanfii barbaachisaa kan fudhatu ta'uu beeksisuun dhaga'ame. Haaluma kanaan televezyiiniin GPS gaafa muddee 13 bara 2018 karaa miidiyaa hawaasaa isaa irratti sagantaa dabarseen akkaataa seera labsii miidiyaalee Itoophiyaa 1238 muraa 13 hojii hordoffii taasiseen saganticha kutaa biyyattii naannoo Salaalee akkaataa hin malle ibsuu mirkaneeffate. Televezyiinii GPS seera labsii miidiyaalee keessatti eeramu cabsuu isaatiin xalayaa akeekkachiisaa kennuufii beeksise. Gara fuulduraattis miidiyaaleen amantaa seera labsii miidiyaalee armaan olitti irratti tarkaanfii barbaachisaan kan irratti fudhatamu yoo ta'u miidiyaaleen itti gaafatamummaa isaanii beekanii if eeggannoo fi itti gaafatamummaan akka socho'an abbaan taayitichaa dhaamsa dabarseeti jira. Daangaa Itoophiyaa fi Eertiraatti daddabarsii mallaqaa seeraan alaa bal'inaan raawwatamaa jiraachuun isaa ibsame. Daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa keessa daddabarsii dabalaa dhufuu mallaqa Eertiraa naafqaa Addagraatii fi Adawaa Tigraay keessatti babal'inaan raabsamaa akka jiru jiraattonni odeeffannoolee kennaniin addeessanii jiru. Daldaltoonni fi namoonni garaagaraa daldala kontiroobaandii haaraa gamalachuun babal'inaan raawwataa kan jiran yoo ta'u dargaggoota daldala xixiqqaa fi Tigraay irraa gara magaalota daangaa Eertiraa imalaniin oomisha isaanii gabaa Eertiraa naafqaatti gurguruun gara Tigraayitti deebisanii gabaa gurraacha akka bal'isaa jiran ibsamee jira. Maddeen akka jedhanitti magaalaa Addagraat dabalatee magaalota Tigraay garaagaraa keessatti mallaqni Eertiraa naafqaan takka birrii Itoophiyaa 12 irraa kaasee hanga 15tti jijjiiramaa jiraachuu isaa ibsamaa jira. Kanumaan wal qabatee tamsa'iinsi mallaqa Eertiraa naafqaa kun gartokkee hanqina meeshaa Tigraayin akka wal qabatu baankonni kan dubbatan yoo ta'u haalli kun itti fufeenaan gabaan gurraachi daangaa Eertiraatii fi Itoophiyaatti raawwatamu babal'achuun gamatti faayidaa biyyaalessaa biyya akka dhabdu taasisuu akka danda'us ibsamee jira. Murtee beekamtii biyyummaa Israa'el Somaalilaandiif kennuun beeksifteen Somaaliyaa dabalatee biyyoonni akka Jibuutii, Masirii fi Turkii mormuun karaa ministeerota biyya alaa isaanii beeksisuun dhaga'ame. Biyyoonni kunneen Israa'el murtee beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif kennite guutumaan guututti kan morman qofa osoo hin taane kan balaaleffatan ta'ullee ibsame. Tokkummaa Somaaliyaa fi walabummaa isiitiif amanamummaan akka dhaabbatan biyyoonni kunneen jabeessanii karaa ministeerota dhimma alaa isaaniitiin dubbachuun dhaga'ame. Kanaanis Somaaliyaa cinaa akka dhaabbatan kan ibsan biyyoonni kunneen ministeerri dhimma alaa Masirii, ministeerota alaa Somaaliyaa, Turkii fi Jibuutii waliin karaa bilbilaatiin wajjin erga mari'ataniin booda ibsa kana kan kennan ta'uu Jerusalem Post guyyaa irraa gabaastee jira. Kunis kan ta'e muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kenniteef jecha erga ibsan booda waggaa ta'u taateen Israa'el ifoomsite kun gaafa Afrikaatti jijjiirama dippiloomaasii haarawaa ta'uun ibsame. Murteen kun kan irra gahame erga ministeerri dhimma alaa Israa'el Gideon Starfii fi pirezidaantiin Somaalilaand Abdurrahman Mohammed marii waliin taasisan ta'uu ibseeti jira. Benjamin Netanyahu murtee kun waliigaltee pirezidaantii Ameerikaa Trump wajjin ta'uun kan mallatteessan ta'ullee ibseeti jira. Ergaa baga gammaddanii pirezidaantii Somaalilaandiifis dabarseeti jira. Gosti Oromoo Karayyuu Boosaa sirna buttaa qaluu raawwachuuf ardaa jilaa tarree leeditti qubachuun isaanii dhagahamaa jira. Karayyuun Baasoo sirna buttaa qaluu raawwachuu ardaa jilaa tarree leeditti qubachuu isaa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa kan addeesse yoo ta'u sirni qubsuma miseensota gadaa kunis tarree yookaan tartiiba gahee miseensota gadaatiin raawwata jedhamee eegamaa jira. Kanumarraa ka'uun ardaan jilaa tarree lugoo jedhamu moggaafame jecha abbootii tuutaa gadaa michillee ibsuun bakka buufamu
eegamuuf akka jiru kan ibsame yoo ta'u miseensonni erga qubatanii booda mooraa loonii dursanii akka ijaaran kan godhamuu fi gadaan loon malee hin toltuu abbootii gadaatitu jedhameetiin kuufamaa jechuudhaan ibsamee jira. Oromoon Karrayyuu Oromoota aadaa fi duudhaa isaanii ganamaa tursiisatanii har'aan gahan keessaa isa adda durummaan kaafamu yoo ta'u sirnoota aadaa isaanii garagaraa dhiibbaawwan garagaraa yeroolee garagaraa irra gahaa ture dandamachuudhaan har'a geessuun isaanii adda kan isaan taasisudha. Kanumaan wal qabatee tuutni gadaa kun tarree leedii sirnoota gadaa keessatti raawwataman geggeessuun buttaa qaluun miseensota gadaa halleeyichaa yookaan duulloo gobbaa akka jedhamanis kan ibsame yoo ta'u aangoo kanas walirraa fuudhuuf qophiin taasifamaa jira. Odeeffannoon biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa irraa argame ni addeessa.